Har'a ala jira. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Toronto ashama harka fuune. Sagantaa guyyaa aadaa keessatti beeksisa lama isinii qabna. Kan itti aanu sagantaa sartuu rooraa sabbaa gowwaa isinii dhiyeessina. Ana ayyaantu rooraa sabbaa gowwaa. My name is Dhamsa WBO and I'm a very proud member of the Toronto Hawissa. And I'm very excited to share with you the news that Dhamsa WBO will be joining us all the way from Norway to watch the premiere of his new movie Amana. And Dhamsa WBO is a very talented young Oromo movie maker, and in this movie he shows the struggles that Oromo students have to face for being just Oromo. And if you don't understand Oromo, don't worry, because there are also English subtitles so you can still enjoy, and all Oromos in the GTA are welcome. And this event will be happening at the Oromo Community Center at 94 Kenhar Drive on Saturday, October 24th. And there will be 2 movie viewings. The first one will be from 2 p.m. to 4 p.m. and the last one will be from 5 p.m. to 7 p.m. So clear your calendar for the 24th of October and come join me in watching this beautiful movie, Amana. Miju haqa jedhu hojjechuudhaan dinqisiifannaa guddaa ka argate. It's Dhamsa again with another brand new movie, and it's called Imima Bakata, and it looks about the hardships of Oromo refugees that they face in Kenya and surrounding. The movie is made by Oromo refugees in Kenya, and it will be available for purchase everywhere, so please go buy it when it is available to you. News is that this movie also has English subtitles, so people like me and my friends can also go watch and enjoy. Please go out and support our fellow Oromos. Thank you very much. This is Dhamsa WBO, and see you again soon. Filmi waan diraamaan gasaatiin barreeffame taatota qaqqaxala yamaa sabaatiin taasisa. Baqattoota Oromoo biyya ollaa jiraataniin hojjetame qulqullinni isaa sadarkaa filmii addunyaatiin ka'uu warra. Dhamsa biiftuu ganamarraa. Waldaan biiftuu ganama bu'uureffama waggaa 27ffaa sabaa olaalchisee qophii addaa onkoloolessa 17 bara 2015 waajjira hawaasa Oromoo keessatti qopheessee waan jiruuf jecha Oromoonni Toronto fi naannoo ishii jiraatan martinuu afeeramtanii jirtan. Sa'aan isaa sa'aatii 3 waaree booda. Dhuftanii akka sabaa'oo deeggartan isinii dhaaman. Biiftuu ganama. Hi, ani Satura baga walitti deemna. Lolo isiniif qaba. Yaa warra hin jirjo kan guyyaan halkan itti dukkanaa'u ergamtoota diinaa maa isinirraa eena. Mee Dhamsa WBO kana dhaggeeffadhaa. Isin saboontoonni kan sabaaf laalatan kan dhugaa dhaabatan isin Oromoonni. Dhaamsinani uummata Oromoo biyya keessa jiru biyya alaas jiruuf waan dhandhaamu yoo jiraate uummati Oromoo WBO'n eessa jira fulaa kam jira maafin lollee eessa jira jedhee waggaa walgayii yoo ganna gannaati waggaa waggaatti yeroo walitti dhufu WBO gaafataa jechuudha. Akkasitti WBO'n eessa jira jedhee nu gaafachuu osoo hin taane baasii nuti ittiin lubbuu keenya kanneen wareegamaa jiru kana nu fuuldura dhaabbannee nyaapha loloo jiru kana inni mooyyuu baasii sila humna isaatiin baasee danfa isaatiin baasee qawwee fi rasaasa nuu bitee WBO'n eessa jira jedhee anu gaafate. Fayyuma lafaa ka'ee gaafa nuti qawwee qonnee lafa keessaan baafnu fulaa nuti fuunuu hin jirru. Inni mooyyuu humna isaaf danfa isaa baasee qawwee fi rasaasa nuu bitoote. Yoo inni qawwee fi rasaasa nuu bite lubbuu keenya tokkitti qabnu kaa'uuf wareegne bilisummaa isaa dhaqqabsiisuu ni dandeenya. Dhamsa WBO dhageessani deebisa keessan maali Oromoo? Viidiyoon kun naannoo Oromoonni argame marattiin karaa kunyaalee abbaa'otiin waan agarsiisamuuf jecha daawwadhaa.
Wabon ko gagara. Wabon ko isin male malkaba. Uf if gafada. Wara tokuma Oromof diguf balalay fata. Fanonkum yon naftati akame. Warega magali etika faname. Bilisuma saba neka waregame. Jalawun kakali lubu sani dabre. Alati nadame. Alwachalla dabe. Hogani nyaddu wan kales dabre. Wayo anahanyatu karana dabe. Dukuban ada diga garana jisa. Lali, hunis mali, basasu faradu of kesa basi. Esatu tesani nageti,